Hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa diistiriktii Adaamaa duulaan biqiltuu dhaaban. Baankiin daldala Itoophiyaa diistiriktii Adaamaa hojjettoota isaa waliin biqiltuuwwan garaagaraa miidhaginaaf oolan qarqara daandii saffisaa irratti dhaaban. Daayirektara koominikeeshinii baankii daldala Itoophiyaa obbo Aalsan Asaffaa baankichi hojii umurii isaa fakkaatu hojjechaa jira. Isaan keessaa tokko ashaaraa magariisaa irratti hirmaachuudha. Kanumaanis baranaa biqiltuu 500 dhaabuuf karoorfamee hojjechaa jira jedhan. Banking keenya banking daldala Itoophiyaadha. Iddoo hundeeffamee waggaa 85 ta'eera. Umurii guddaa qaba. Umurii guddaa kana keessatti immoo hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira jechaadha. Waan umurii isaatiin wal gitu, waan umurii isaa fakkaatu, waan muuxannoo isaa fakkaatu kan inni hojjechaa jiru jechaadha. Isaan kana keessaa edda waggaa waggaadhaan dhaabaa jirra jechaadha. Barana qofa birrii miiliyoonii 60 ol baasii goonee diistiriktiiwwan Itoophiyaa keessa 33 qabna. Diistiriktiiwwan 33 gubbaarratti biqiltuu 500 ol barana dhaabuudhaaf hojjechaa jirra. Kuni akka dhaabnuuf garuu kan ajajamne 10,000 qofadha kan nuu kenname jechaadha. Nuti garuu 500 akka biyyaatti dhaabuudhaaf barana baasee amma kanaa goonee hojjettoota keenya akkatti baafnee hojjechaa jirra. Baankichaatti itti gaafatamaa diistiriktii Adaamaa obbo Dirribii Makonnin waggoottan 6 darban sochii kana irratti hirmaachaa tureera. Ashaaraan magariisaa gaaddisa dhaloota egeree waan ta'eef baranaas biqiltuu 15,000 dhaabuuf karoorfateera jedhan. Baankiin keenya hojiilee idileen alatti hojii misoomaa fi hawaasummaa garaagaraa irratti kan hirmaataa turee fi jiru ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan waggoottan 6 darban hojiilee ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabuun akka biyyaatti haala ho'aan kan hirmaataa turedha. Diistiriktiin Adaamaas marsaalee 6 darban magaalaa keenya miidhagduu keessaa fi alatti waggaa waggaan biqiltuu 10,000 ol dhaabaa turee fi har'as hojjettoota hunda kan hirmaachise biqiltuu 15,000 ol dhaabuuf iddoo kanatti yoo argamu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Bakka gammaddan lubbu qabeeyyiin kamuu jiraachuuf qilleensa madaalawaa isa barbaachisa. Maddi qilleensa madaalawaa immoo biqiltuudha. Kanaaf biqiltuu dhaabuun magariisa qofa osoo hin taane wabii lubbuun jiraachuuti. Nutis dhaloota egereef gaaddisa qilleensa mijataa fi dachee magariituu mijeessuuf har'a biqiltuu haa dhaabnu haa kunuunsinu jechuun barbaada. Itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii magaalattii Aadde Aminaan Kush baankichaatti diistiriktii Adaamaan hojiilee tajaajila lammummaa irratti hirmaachaa jira. Kun immoo kan isaan galateeffachiisu ta'uu himan. Baankii daldala Itoophiyaa diistiriktii Adaamaa akka magaalaa keenyaatti diinagdee uummata magaalaa keenyaa humneessuu keessatti hojii boonsaa hojjechaa jiran liqii qusannaa uummanni keenyaa qusatu akka liqeeffatu hojii baay'ee hojjechaa jiran cinatti hojii tajaajila lammummaa hawaasa rakkataa bira dhaabachuun yeroo ayyaanota adda addaa deeggarsa midhaan nyaataa fi waan adda addaa deeggaraa jiran jechuudha. Kana qofaa miti barattoota harqalleeyyii barataan tokkos hanqina meeshaa barnootaatiin mana barumsaa irraa hafuun qabu jedhanii akka magaalaa keenyaatti bara baraan barattoota harqalleeyyiilee deeggaraa jiran. Baankiin daldala Itoophiyaa diistiriktii Adaamaa baankii magaalaa keenya keessatti argamu kamuu caalaa harqalleeyyii deeggaruuf hojii namoomaa irratti hojii boonsaa hojjechaa jira waan ta'eef hojjettoonni diistiriktichaa gama isaaniitiin biqiltuu dhaabuun lubbuu namaa kunuunsuudha. Kanaaf biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuun barbaachisaadha jedhan. Baay'ee gaariidha biqiltuu dhaabuun lubbuu namaa kunuunsuu jechuudha. Namni fi biqiltuun gargar bahee jiraachuu hin danda'u lubbuudha. Akka dhaloota nam tokkootti akka dhalataa mucaa tokkootti ilaalamaa biqiltuun garuu kunuunsuu irratti hanqinni tokko tokko illee yoo jiraate kana rakkoo jiru qaamolee jiru wajjin wal dubbannee kunuunsuu irratti namni hunduu xiyyaafannoo godhachuu qaba. Nu illee dhaabnee deemuu osoo hin taane kana isaarra dhaabne kana qaxanaa keenya irra deddeebinee laallee yoo bishaan isa barbaachise hongeen akka san mudanne loon akka seeneen balleessine eegumsa gochuun illee immoo dhaabuudhaa olitti waan guddaadha jennee laallaa hojii kanaa hin hojjenna.